Godina Harargee lixaa aanaa odaa bultummaa araddaalee garaagaraa keessatti maqaa abaa'oo shanii ijoon uummanni bobbaafa galaa dhabuun himamee jira. Duula maqaa riphee lolaa balleessuu mootummaan Itoophiyaa ji'a tokko dura labsee wal qabate Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin lola gaggeessaa turaniin waboon irra aanaa jiraachuu himataati jira. Waraanni mootummaa iddoowwan itti injifatametti uummata nagaa irratti haluu bahuun lubbuu namoota baay'ee jumlaan ajjeesaa jiraachuunis ni beekama. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu guyyaa kaleessaa caamsaa 10 bara 2022 godina Harargee lixaa aanaa odaa bultummaa araddaa saaqataa iddoo sagalii jaamutti lola humnoota mootummaa qindoomanii sagantaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafan haleeluun qodatakka ajjeesuun jiraatan aanichaa tokko BBS'tti himee jira. Akka jiraatan dubbifnee mutti lolli kaleessaa sun waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota qindoomanii bobbaafaman jidduutti kaleessa waaree booda kan gaggeeffame yeroo ta'u erga lolli xumurameen booda mootummaan humnoota dabalataa baay'ee aanichatti bobbaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu joon jiraattota dararaa jiraachuu hime. Waraanni mootummaa kaleessa lolicha keessatti ajjeefaman irra caalan isaanii milishoota ta'uu kan ibsee namni dubbifne kun gariin isaanii erga madaa'amanii gara mana yaalaa geeffamuun lubbuun dabru himee jira. Ammaan duras waraanni bilisummaa Oromoo Cifraan Elemoo Qilxuu araddaa saaqataa keessatti lola humnoota mootummaa wajjin gaggeessan hedduu ajjeesuun namoota 10 caalan mana hidhaarraa gadhiisisuu gabaasaa turre. Aanaa odaa bultummaa araddaa saaqataa keessatti sababa lola kaleessaa saniin namoonni nagayaa baay'een humnoota mootummaatiin hidhamaa fi doorsifamaa jiraachuu jiraatan aanicharraa yaadanuuf kenne kun mirkaneessee jira. Godina Harargee lixaa aanaa odaa bultummaa laga saaqataa araddaa saglii bakka miidhagduu jaabdutti guyyaa keessaa agartee sa'aatii 12tti lolli waraana bilisummaa Oromoo Cifraa Elemoo Qilxuutii fi waraana mootummaa humna addaa poolisii idilee milishaa waliin qindaa'anii agartee maqaa sakattaa shanii ijoonii gara si bobbaafananii wajjin gartee waraana bilisummaa Oromoo lola irra ture. Lola kanarratti waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana mootummaadhaa qodatakka ajjeesee hedduus madeessee jira jechuudha. Waraanni mootummaadhaa akkuma beekamu gartee yeroo waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irraa ajjeesu gartee uummata haloo bahu uummata dararuu kan kanaa jira jechuudha. Gartee amma garteetti maqaa sakattaa shanii ijoon gartee araddaa kana keessa waraanni baay'ee buufamee jira jechuudha. Uummata hiraarsuu agartee namoota darbaa jiran jechuudha. Gartee haalli uummanni itti bobba'ee